Jilli sadarkaa ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti qindeessaa kilaastara magaalaa obbo Addisuu Araggaatiin durfamu har'a bulchiinsa magaalaa Sulultaatti pirojektoota bara bajataa 2014 tti hojjetamaa turan 38 eebbisiiseera. Pirojektoonni kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramanii tajaajila hawaasaatiif banaa ta'uutti gammanneerraa jedhu jiraattonni magaalichaa. Sadarkaa kanaan qulqullina isaatiin eeggatee hagammaatitti waan gaariidhaan xumuramee sadarkaa kanarra ga'uusaa hawaasnis nu'is hundi keenyayyuu gammachuu guddaan nutti dhagamaa jechaadha. Duri toori kun kaloorii ture. Amma namni gireeneeriyaadha dasnuedha baay'ee tan gammada. Ijoolleen teenyalleen asirratti dhufte taphachuu hin dandeechinyedha. Giddu galaa kuni ijoolleen hedduun isaanii iddoon ta'an akka isaan oolle iddoo bashannanaa oolanii sammuu isaanii barnoota akka isaan qopheessaniif hojiin hojjetamu hojii guddaadha. Dabalataan immoo manneen barnoota ijaaramaa jiranillee akkasumatti immoo manneen barnoota baay'ee gaarii kan ta'ee fi sadarkaa isaa kan eeggate. Waaqni kun dhuguma bareedee jira kan hundatti eebbifame waan mayyaadamin waan immoo kana nu qopheesse rabbi waan fiixan waa baasun jira. Pirojektoota eebbifaman keessaa manni barumsa ifa boruu daandii cirrachaa haaraa kiiloomeetira 5.7 ibsaan daandiirraa sheediiwwan kilinikni fayyaa beelladaa pirojektiin bishaan dhugaatii fi daandiin dhagaa bocamaa bo'oon lolaa iddoowwan magariisummaa dabalatee pirojektoota bara bajatichaatti qabaman 40 keessaa kanneen xumuraman 38 yoo ta'an baajata idilee mana qopheessaa fi deeggartoota misoomarraa argame birrii miliyoona 200 fi miliyoona 86 oliin kan ijaaramanidha. Pirojektoonni hojjetaman kunneen faayidaan hawaas dinagdee qaban olaanaa ta'uu kan dubbatan jiraattonni magaalichaa kanneen hojjetaman kunuunfachaa wanti argine ammoo hojiilee misoomaa hojjetaman kan biroo irratti si'aayinaan akka hirmaannuuf nu kakaaseeraa dubbatu. Duraan haalli karaa baay'ee rakkisaa ture jechuudha. Karaan baay'ee isaan bishaanii baatee galuu rakkatta. Amma immoo karaan hedduun isaa ijaaramee jira. Namni akka barbaade salphaatti halkan deemuu ni danda'a. Kunillee immoo jijjiiramichi magaalaa wajjin deemuu wal qabatee bu'uurri misooma daandii murteessaadha waan ta'eef inni kunis hojiin hojjetamu hojii baay'ee bal'aadhaaf hojii guddaadha jechuudha. Faayidaan isaa amma bareedaa ijoolleen teenya surufan ooltuu bakka malee noomtuu keessatti waan barbaadan hojjetanii kun argitanii achittis waan isaan hojjetanii ilaalamee eebbifamee dhufe. Pirojektiin hojjetaman kana haala gaariitiin kunuunsee qabaachuusaa keessattuu manneen barnootaa ifa boruu kan jedhaman kana barumsaa dhiyeenya waan hin jirreef ijoolleen harka qalleeyyii fi hiyyeeyyii fagoo deemanii warra barachuu hin dandeenye kana carraa guddaa waan ta'eef pirojektii kana immoo akka ofiiti kunuunsee yeroo dheeraaf akka ittiin fayyadamuudhaaf ganuma itti hirmaanna magaalaa keenya guddisuudha biyya keenya tolchuu bareechuudha itti hirmaanna hundi keenya hirmaachaan keenya isaan biraan hafu. Magaalaan Sulultaa dhiyeenya magaalaa giddugaleessa biyyaatti argamtu ta'uun fedhiin bu'uura misoomaa bal'aa jiraachuu kan dubbatan kantiibaan magaalichaa aadde Liidiyaa Caalii fedhii uummataa guutuuf carraaqqii taasifamaa jiru keessaa eebbi pirojektoota kun agarsiistuu ta'uu dubbataniiru. Magaalaan nagaan keessatti mirkanaa'eef lammii barate qaroome ijaaruuf xiyyeeffannaa addaatiin qabatamee uummata magaalaa keenyaa waliin taanee hojjetamaa kan jiru ta'uu ibsa. Eebbi guyyaa har'aa kunis agarsiiftuu ta'uu isaa kan dhugoomsu. Mootummaan naannichaa galma magaalonni hundi bakka jireenyaaf mijatoo fi bakka wabii nyaataatti mirkanaa'ee hawaasni keessa jiraatu carraa hojii fi ogummaa kan keessatti babal'ifatu dinagdee kan maddisiisan akka ta'an hojjechaa jira kan jedhan sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti qindeessaan kilaastara magaalaa obbo Addisuu Araggaa kana milkeessuun kan danda'amu bu'uuraaleen misoomaa yoo babal'atan ta'uu kaasaniiru. Bu'uuraan misooma qabatamaa bu'uuraalee misoomaa galma jenne kanaa biraan nu gahuu danda'an yoo uumne qofaadha. Kanaaf bara kana mootummaan naannoo Oromiyaa pirojektoota 20,000 ol akka naannootti xumuree torban kun torban jila eebbaa gochuudhaan eebbisaa jira. Waan jalqabne ni xumurraa dhaadannoo jedhuun magaalotatti bara kana duwwaa pirojektoonni 5,700 ol xumuramanii tajaajila eegaluu himaniiru. Pirojektii eegaluun xumuruudhaaf hooggansi pirojektii cimsee akka hoogganu hawaasa sirnaan hirmaachisuun maddiittis galiin sirnaan walitti qabamuun murteessaa ta'uu kaasanii hawaasnis galii sassaabamu akka tumsu dhaamaniiru. Galii sirnaan kaffaluun raawwii pirojektii keessatti hiika guddaa waan qabuuf kanarratti cichee qaamota hooggansaa fi hojjettoota kana raawwachiisan akka tumsu carraa kanaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada.